Akkam jirtu jaallatamoo daawwattoota keenya oduu yeroo kanaaf qindeeffanneen isinitti himaa kan isinitti musan Daniel Tasfaayiti. Lakkoofsi yaalamtoota wal'aansa cimaa dhibee COVID-19 saffisa olaanaan dabaluun humna simannaa dhaabbilee fayyaa ol ta'u ministeera fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaan himanii jiru. Oduudhumaa wal fakkaatuun Finfinneetti namoonni COVID-19 qoratamuu fedha qaban bilisaan qoratamuu danda'u jedhamee jira. Gabaasa qindaa'eef Sooniyaa Muhammad. Lakkoofsi yaalamtoota wal'aansa cimaa dhibee COVID-19 saffisa olaanaan dabaluun humna simannaa dhaabbilee fayyaa ol ta'u ministeera fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaan himanii jiru. Weerara vaayirasii koronaa ittisuu fi to'achuun xiyyeeffannoo cimaa akka barbaachisu Dr. Liyaan ibsa har'a laataniin eeranii jiru. Weerara vaayirasii koronaa ittisuu fi to'achuun xiyyeeffannoo cimaa akka barbaachisu Dr. Liyaan ibsa har'a laataniin eeranii jiru. Itoophiyaatti yeroo ammaa namoonni yaala wal'aansa cimaa barbaadan daran dabalaa dhufuu eeruun magaalaa Finfinneetti humna simannaa dhaabbilee fayyaa ol ta'aa dhufuu himanii jiru. Namoota guyyaa guyyaan yaala dhibee COVID-19 gara giddugala yaalaa dhufan keessaa giddugaleessaan dhukkubsattoonni 305 kutaa yaala wal'aansa cimaa keessatti kan argaman ta'uu Dr. Liyaan ibsa laataniin eeranii jiru. Kanneen keessaa dhukkubsattoonni 40 hanga 45 ta'an meeshaa hargansuu namtolchee kan fayyadaman ta'uu himanii jiru. Haala hanga ammaatti jiruun namoota kutaa wal'aansa cimaa keessa galan keessaa parsantii 59 lubbuun darbuu ibsanii jiru. Dagannaan yeroo ammaa hawaasa keessatti mul'atu rakkoo ga'aa jiruuf gumaacha olaanaa taasisuu Dr. Liyaan eeranii jiru. Haalli ammaa kun itti fufee taanaan yeroo gabaabaa keessatti kutaa wal'aansa cimaa akka biyyaatti jiru ol ta'uu akka danda'u sodaa qaban himanii jiru. Miidhaa weerarri koronaa vaayirasii geessisuu fi qaqqabsiisuu danda'u ittisuu fi to'achuun hojii qaamaa yookaan dhaabbilee muraasa qofaaf laatamu osoo hin taane dhimma lammiileen hundi xiyyeeffannoo itti laachuu qaban ta'uu ministeera fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaan ibsanii jiru. Itoophiyaatti hanga ammaatti namoota miliyoona 1,683,558 qorannoon laaboraatoorii taasifamee jira. Kanneen qorannoon taasifameef keessaa parsantii 6.8 vaayirasii koronaan qabamuun mirkanaa'eera jedhame. Namoota vaayirasichaan qabamuun isaanii mirkanaa'e keessaa parsantii 1.5 dhibichaan lubbuu isaanii darbuu ragaan ministeera fayyaa irraa argame ni mul'isa. Oduudhumaa wal fakkaatuun magaalaa Finfinneetti namoonni COVID-19 qoramuu fedha qaban bilisaan qoramuu danda'u jedhame. Inistituutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa ministeera fayyaa waliin ta'uun iddoo qorannoon itti taasifamu 30 ol tarreessee jira. Kanneen keessaa buufataalee fayyaa kutaa magaalaa Finfinnee akkasumas hospitaalonni mootummaa gurguddoon magaalattii keessa jiran eeramanii jiru. Abbaan alangaa waliigalaa qabeenya seeraan ala horatamanii biyya keessaa dhokatanii fi biyya ba'an deebisiisuuf qophii ta'uu beeksisee jira. Dhaabbatichi FBC waliin turtii taasiseen qabeenya yakkaan horataman kanneen biyya keessa dhokatanii fi biyya ba'an deebisiisuuf sirna eeruu fuudhaa diriirsaa jiraachuu ibseera. Sirni eeruu diriirfamaa jiru qabeenya yakkaan horataman qulqulleessuun deebisiisuuf kan gargaaru ta'uu ibsameera. Abbaan alangichaa yeroo ammaa hojimaata iimeelii fi bilbila bilisaan eeruu fuudhuu dandeessisu diriirsuu beeksiseera. Hojimaanni kunis qabeenya uummataa seeraan ala qaamolee dhuunfaan qabamanii fi yakkaan horataman qulqulleessuun deebisiisuuf kan dandeessisu ta'uu himamee jira. Biiroon Beeltoo Oromiyaa leenjii qulqullinaa fi ga'umsa qabu akka kennamu taasisuuf deeggarsa meeshaalee leenjii kolleejjota beeltootiif taasisaa tureera. Haaluma kanaan guyyaarraa kolleejjota beeltoo 23 dhaabbilee beeltoo hirmaannaa uummataa fi baajeta aanaatiin bulan 29 fi wajjira beeltoo godinaalee 10f kompiitara 342 qarshii miliyoona 8.8 oliin bituun raabsee jiraachuu fuula Facebook isaa irratti ibsee jira. Akaakii Qaallettiitti barattoota 51,000 ol ta'aniif deeggarsi meeshaalee barnootaa taasifame. Wajjirri barnootaa kutaa magaalaa Akaakii Qaalletti damee waajjiraa eejensii nyaataa barattootaa waliin barattoota kutaa magaalichaa jiraatan 51,000 fi 100 ta'aniif deeggarsa meeshaalee barnootaa taasisaniiru. Deeggarsichaan korojoo yookaan boorsaa, uffata seeraa, yuunifoormii, dabtaraa, kobbee, haguugduu afaanii fi funyaanii fi akkasumas immoo kophee barattootaa hammatamaniiru.
weerara vaayirasii koronaa ittisuuf kutaa tokko keessatti barattoonni 23 qofti akka baratan taasifamu ragaan ministeera barnootaarraa argame ni mul'isa. Itoophiyaan indaastirii huccuu deeggaruuf dhaabbilee idil-addunyaa waliin waliigaltee mallatteessuu ishee ministeerri daldalaaf indaastirii beeksise. Ministeerichi indaastirii huccuu guddisuu fi deeggaruuf dhaabbata misoomaa indaastirii mootummoota gamtoomanii fi dhaabbata gargaarsaa Jarman waliin waliigalticha mallatteesseera. Ministeer Deetaan ministeera daldalaaf indaastirii obbo Takkaa Gabrayesus bakka bu'aan dhaabbata misoomaa indaastirii mootummoota gamtoomanii fi daayirekteerri naannichaa Oreeliyaa Paatiriziyaa Kalabroo waliigalticha mallatteessaniiru. Waliigaltichi warshaaleen Chaayinaa Itoophiyaatti argaman itti gaafatamummaa hawaasummaa fi naannoo akka ba'ataniif jedhameera. Damee huccuu indaastirii guddisuuf deeggarsa taasifamuun deeggarsa maallaqa mootummaa Chaayinaa irraa argamuun ta'u bakka bu'aa dhaabbata misoomaa indaastirii mootummoota gamtoomanii fi daayirekteerri naannichaa Oreeliyaa Kalabroo himanii jiru. Roobi Kaleessaa to'annoo jala kan oolan ambaasaadar Siyyum Masfiin haati manaa isaanii Fallaga Heewwat Baree fi ilmi isaanii har'aa mana murtiitti dhiyaataniiru. Shakkamtoonni lamaan manneen mootummaa fi mana jireenyaa Tsaay Riil Isteet maqaa Siyyum Masfiiniin galma irratti ajaja mana murtiitiin qorannoon taasifameera jechuun qorataan poolisii ibseera. Manneen mootummaa keessatti sakattoo taasifameen shugguxiin lama argamaniiru. Akkasumas sakattoo mana jireenyaa Tsaay Riil Isteet keessatti taasifameen meeshaaleen elektirooniksii argamu qorataan poolisii dhaddachichaa fi ibsee jira. Poolisiin qorannoo dabalataaf yeroon dabalataa na barbaachisa jechuun hubachiiseera. Haati manaa obbo Siyyum aadde Fallaga Heewwat shugguxiin inni tokko abbaan warraa koo itti fayyadamaa kan ture yoo ta'u inni biroon ammoo kennaa biyya alaarraa laatameefidha jechuun ibsaniiru. Shakkamtoonni mirgi wabii akka isaaniif laatamu kan gaafatan yoo ta'u ilmi koo agaazii dhukkuba sammuu waan qabuu fi qorichi akka nuuf galu jechuun gaafattee jirti. Dhaddachi dhimmicha ilaalee qorannoo guyyoota 8 dabalataa akka laatamu ajajus bakka barbaadanitti qorichi barbaachisu akka galuuf poolisiin ajajeera. Xiyyaarri Boeing 737 Max ji'oota 20 booda yeroo duraaf Biraazilitti balaliitti deebi'ee jira. Xiyyaarri Boeing 737 bara 2019 keessa garaagarummaa ji'oota 5 balaan lubbuu namoota 346 galaafate Indooneeziyaa fi Itoophiyaatti erga isa mudatee booda akka hin balaliine dhorkamee ture. Muudaa Saffaa gabaasa qindaa'ee isinitti himti. Xiyyaarri Boeing 737 Max ji'oota 20 booda yeroo duraa fi Biraazilitti balaliitti deebi'e. Bara 2019 keessa xiyyaarri Boeing 737 Max qabeenyummaan isaa kan Itoophiyaa ta'e kufee caccabuu isaa hordofee akka hin balaliine erga murtaa'ee booda Biraazilitti yeroo duraatii fi xiyyaarri kun hojii itti fufeera. Daandiin xiyyaara Biraazil Gool jedhamu xiyyaara kanaan imala biyya keessaa isa jalqabaa taasiseera. Xiyyaarri Boeing 737 Max bara 2019 keessa garaagarummaa ji'oota 5 balaan lubbuu namoota 346 galaafate Indooneeziyaa fi Itoophiyaa erga mudatee booda akka hin balaliine kan ta'e. Rakkoon teeknikaa gosti xiyyaaraa kun qabu erga ilaalamee sirratee booda Biraazil keessatti xiyyaarri kun Sao Paulo irraa gara Porto Alegreetti balali'eera. Daandiin xiyyaaraa Gool kanaan dura paayilootota isaa 140 ta'an hanga US'tti leenjii teeknikaa xiyyaara kanaa fudhataniiru jedheera. Hanga ammaattis US fi Biraazil qofaatu gosa xiyyaara kanaaf beekamtii balali'uu deebisee kenneefi. Biraazil keessatti imala biyya keessaa taasisuun guddicha kan ta'e daandiin xiyyaaraa Gool gosa xiyyaaraa Boeing 737 Max 7 kan qabu yoo ta'u imala biyya keessaa 27 irratti itti fayyadamuudhaaf karoora qaba. Balaawwan addunyaa rifaasan lama booda kaampiin xiyyaarota kana oomishu Boeing xiyyaara kana irratti sooftiweerii to'annoo balalii dabalata sirna xiyyaarichaa irratti fooyya'insa godheera. Pireezidaantii Taanaan Opereeshinii daandii xiyyaara Biraazil Gool Seelsoo Feerer fooyya'insa taasifameen booda xiyyaaricharraa amantummaa guutuun qaba jedhaniiru. Dubbii himaanii kaampaanichaa AFPT yoo himani imaltoonni gosa xiyyaaraa kanaan imaluu yoo hin barbaanne kaffaltii dabalataa malee balalii biraan ni mijeeffamaafis jedhaniiru.
Adda addummaan kanfaltee osoo hin jiraatiinis imalli isaanii ka'umsaa fi ga'umsaa wal fakkaataan tikeettii bitanii ji'a 12 keessatti jijjiiruu fi danda'u jedhan dubbii himan daandii qilleensichaa. Xiyyaaronni isaa balaliitti deebi'uun booyingii fi aara galfiidhas jedhameera. Daandiin xiyyaara Biraazil Gool gosoota xiyyaara 737 maaksii 95 ajajee akka jirullee ibseera. Jaalatamoo daawwattoota keenya oduu keenya yeroo kanaatiif qindeeffannee kan hangammaatti daawwattanidha. Qophiilee FiB afaan waliin turtii gaarii nagaatti.